በኦሮሞ ፖለቲክስ ጀዋር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናውቀዋለን። ትንሽ ስህተት ስለሰራ ነው። ስህተት ሰርቷል። ትንሽ ስህተትም ለሀገሪቱን ዋጋ አስከፍሏታል። ለሱም ዋጋ አስከፍሎታል። ለጓደኞቹም ዋጋ አስከፍሏቸዋል። ለኦሮሞ ሕዝብ ዋጋ አስከፍሏል። ግን አለው ብሏል። አሁን አይታችሁታል። አሁን አለው። akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yoo yaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii deebinee dhufnee jirra jechuudha. Har'a odeeffannoowwan lama qabadhee kan dhufe jechuudha. Odeeffannoon jalqabaa waa'ee kirkira lafaatiin wal qabatti. Waa'ee kirkira lafaa kanarrallee kan dubbannu ta'a. Odeeffannoo inni kaan immoo waa'ee Jawaar Mohammad wal qabattuuf waa'ee sanirrallee immoo waa'ee tokko kan dubbannu ta'a. Miidiyaa irratti haasaa taasisee jira jechuudha. Waa'ee kitaaba isaatiin wal qabatee waan sanirraa maaltu dhugaadha maaltu dharaas waan tokko tokko jechuudha. Guutumaan guututti haala Jawaar Mohammad itti deemaa jiru kanarrallee waan dubbannu qabna. Akkuma ibsuuf yaadatte jechuudha. Jalqabarraa kirkirri lafaa hammaan guddaa ta'e jechuudha. Halkan edaa jechuudha. Sa'aatii sagaliif naannoo daqiiqaa 52tti mudatee jira jechuudha. Guddinaan hammaatillee kan duraa kan caaludha. Naannoo Richter iskeelii 5.8 jechuudha. Kuni baay'ee guddaadha. Keessumattuu Fantaallee irraa ka'ee jechuudha. Naannoo Adaamaa kana keessatti, naannoo Ciroo kana keessatti hamma Finfinneetitti wanni kun dhagamee jira jechuudha. Sochiin lafaa kun dhagamee jira. Akkuma beekamu jechuudha guyyaa kaleessan duratti jechuudha volkaanoon naannoo Affaaritti dhoowee jira jechuudha. Guyyaa duraatitti aara agarsiisaa kan ture yoo ta'e amma immoo gara ibiddaatti jijjiiramee ibidda kan baasaa jirudha jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee yeroo ammaatitti mootummaan ogeeyyii adda addaa naannoo sanitti ergee jira jedha jechuudha. Walumaa galatti naannoon kun miidhaan kan irra gahu jechuudha. Naannoo ganda 12ti. Naannoo jiraattota 8,000 ta'an jechuudha. Miidhaan irra gaha jedhamee kan sodaatame jechuudha. Namoonni miidhaan irra gahu sun naannoo san keessa gad dhiisanii akka bayanii jechuudha. Naannoo biraatti kaampii keessatti bakka biraatti akka socho'an taasifamaa jira kan jedhu jechuudha. Walumaa galatti sochiin lafaa kun sa'aatii 24 keessatti si'a 5 irra deddeebiidhaan kan mul'ate jedhamee jira jechuudha. Sochiin kun akka malee cimaa dhufee yaaddoo uumaa kan jirudha. Garamitti deemaa jirra kan jedhu waan baay'ee nama yaaddessuudha jechuudha. Kanaaf qorattoonni adda addaallee yeroo ammaatitti qorannoo kana irratti adeemsisaa kan jiran jechuudha. Waa'ee sochii lafaatiin wal qabatee wanti jiru kana fakkaata. Kallattimaan gara Jawaar Mohammaditti kan isin dabarsu ta'a jechuudha. Jawaar Mohammad haasawaa miidiyaa irratti godhe keessa jechuudha kan baay'ee ijoo dubbii taate tokko ni jirti jechuudha. Isheen gaazexeessanii osoo muummichi ministeeraa eeyyamamaa ta'ee kasi waliin haasa'u ta'ee ati wajjin haasa'uudhaaf eeyyamamaadha jennaaniin nama dhiisii ani sheexana wajjilleen dubbachuudhaaf eeyyamamaadha waan jedhu jechuudha. Mee waan kana dhageeffannee walitti deebiin. ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደፍሮ ቢመጣስ ለውይይት ዝግጁ ነህ? እኔ ሰይጣንም ከመጣ ለመወያየት ዝግጁ ነኝ። ወዳጄ በጣም አዎ። አንድ መልዕክት ማስተላለፍ የምፈልገው ሉክ እኔ አይ ዋንት ሃት ኮንቨርሴሽን ታውን ሆል የምናዘጋጀው ለሁሉም በማንኛውም ቋንቋ ማንኛውም ጥያቄ ይዛችሁ ነው። ምክንያቱም ያሉ ጥያቄዎች፣ ያሉ ስጋቶች፣ ያሉ ሐሜቶች ወደፊት ካልወጡ ካልተወያየን አናርኪ ውስጥ ነው የምንገባው። በጣም አደገኛ ውስጥ ነው የምንገባውና በምናዘጋጃቸው አሁን ነገ ኦስሎ አለን፣ ከዛ ማንቸስተር አለን፣ ከዛ አሜሪካ እንሄዳለሁ። I'm creating a forum. I'm creating a platform. ታውን ሆሉን ኑ ተሳተፉ። ሶሻል ሚዲያም ላይ we have created a platform. Engage, air your view, debate, reject የማትፈልገውን ነገር cordial. Akkuma nagaa jirtan kana jechuudha. Ani sheexanillee yoo natti dhufee oliin haasawu barbaadetti ani eeyyamamaadha yeroo kamiyyuu qophiidha waan jedhuu fi of durattillee haasaa adda addaa nin godha waan jedhu kaasee kan biraa immoo waa'ee kitaaba isaatiin wal qabate jechuudha.
kitaabni kee yeroo ammaatitti bakka adda addaatti raabsamee jechoonni hin barbaachifne jechoonni miidhaa adda addaa geessanii kitaabicha keessatti dabalamanii jiranii kun immoo sirrii miti kan jedhu komii isaa jechuudha mootummaa irratti dhiyeessee ani akka yaada dhuunfaa kootitti kan hin jedhu waan kana irratti Jawaar mataa isaatitti rakkoo qaba jedhee yaala jechuudha jalqabuma irratti jechuudha Keeniyaa keessatti rakkoo nageenyaatii fi mootummaan rakkoo nageessaa geessa jedhee na doorsisaa ture kanaaf Keeniyaa irratti eebbisuu dadhabee kan erga jedheen boodatti maal jedheetumaan deebi'ee mootummaadhaaf deebi'ee ergaa inni waan jedhu gaaffiidha jechuudha nama gaaffii guddaa kanatti ta'e isa sana jechuudha waan dura shakkee waan duraayyuu irraa amantii hin qabnetti maal jedheetiniin kitaaba ofii erga wanti jedhu ammallee gaaffii guddaa Jawaar irratti kaafte jechuudha isheen kun meebii shakkii of keessaa feekiidhaaf Jawaar godhinna waan biraatiif kitaabni akka gurguramuuf Jawaar godhinna kitaabni sun immoo karaa onlaayiniitiin gara biyya keessaa akka seenu sisteemoitiif Jawaar godhinna waan jedhu nama shakkisiifte jechuudha nama shakkitu tokko nama duraayyuu akka diinatti ilaaltu tokko maal jettee kitaaba keetti ergite wanti jedhu gaaffii biraa kan isiin oomtu taate jechuudha kun sirrii miti kana fakkaata walumaa galatti xumuree jira yaada kiyya galatoomaa ulfaadhaa nagataa